fuutee gurubbii keessa neexee wardaa TikTok isii irra gubnattee waarringiin irra keessa kan agartee aan fooloorsii kuma 500 gisee isiin seentu keeka mureetiifin uffata aadaa meeqa wanni gorodhee wallaahi wobbillaan ibsaa abbaa jaalalaa galatana raaga buufoo akkasitti hin dhaabbanne beekadhu kwa siigalee akkasitti jechuun fooloorsii kuma 500 kabajee fi saayibootan kiyyaa feeree jechuun maallaqa kiyya kaashii baasee bilchoo naavigeelen xiyya dooraa 200 manatti ergitee jechuun Ameerika irraa munaan. Nu kadhattee sanuu nuti jechuun biyya keessa tatteenyee histii namaan qabnu siin jechuu fadheeti waan qabnu daan namaa wajjin sheer godhannee namaa wajjin nyaannee qofallee taphannaa. Giiftis takkaa namarraa barbaadeen hin beekan. Waan bareedaadha. Siifina saraa gidduu wallabdeen akka jirtu beekamaadha. Beekamaa qofa osoo hin taane sinuu dubbatte maal irra wallabdan jaarsa walii qabdammoo giiftii walii qabdammoo diyaaspora walii qabdammoo. Kanaafuu filmuun jaarsa walii qabdi. Beeyma maal haasoo ta'e. Wanni irra wallabne hinaafaadha baleessa kiyya qinaat manfas. የቅናት መንፈስ ይረብራችት ይወጋ አችት ረብራ ሀቀቡ አንላል አመለክ የቲ ኮፍሌቲን ጠበዴ በሻሻ አከኑ መካተቱ መለፍራ ጊዜን ዱባይ ደቁ ላፕቶፕ መቃም ማልን አንጀተ ጉያ ካር አይነምኒ ላፕቶፕ መቃም ቤ ኩነምኒ ዱባይ ደቄ ቢየከሰት ላፕቶፕ መቃም ቤ ኩሜም መቃችራ ወልደብኔ አችራን ብሎክ ልሺ ጎዴ አን ኡመማ ይخيቱን ፈዱ ነማ ሂናፉን ፈዱ ተክቲን ጉዶን ነስራን ቀብዱ ኤደረተ ያገርተኒ ሂናፋ ዋን ብራ ተከንጆ Enough, I do enough. I'm thinking good don, I you good don. One rabbit and bacon. And give land. Yeah, one very that. Halgam Tota Sigurta, number of Bashar Achis Kajitani, one whenever the Anamba really asan you by the way. Warduma Sujira, came over the Terkane, Tabata Mugera, and go to Ragaru, where the Chinja want a carson Timala. Kargasara Bulle, Wardanore, Warda Oromoda, Komamir to Kanatimana Tires. Anatu gasti sangkai sabu gasti si ol sene gifti tanya kabagam tu tanya gargar somata jira gargar somata kan anu kotu dia na yam akasmami an akane okay am gargar kum diddama khafale kum diddama nifkabe ya lagi fadu akasumate wate kabaja jalalo mata siti kab duge mana si ufte henafne ufte wa mikatra takatin ufte bekada wa mikatra takatin ufte gasti khasi tese Sanggup pada malah kayak pick up deh. Mal tuh tega orang kayaknya udah selitin mah. Wallahi kan itu. Diaspora push guru ya kali, betul mana amzati push guru ya kali ni orang kasih kubat suatu terbu ya kali ni. Nasrani buta kaham zara sindu bisu fedaitin. Ino osoo dubbatiin dura bareetti yaaddeet siin dubbisu fedheetten yoo sirrii dhaggeeffatanii jiraatanii daqiiqa takka takka osoo settamaa fi dubbisu fedheetten. Indee kan isaa quban qaban addunyaan itti qaban. Quban qaban isaa? Nuufi mii quban qaban isaa? Quban qaban. Ayyee siniif nima dhaggeeffadha. Akkuma isinii kaase edda gargaarsa manaam zaajii bulee gargaarsa sana irratti fe'ama sadalaa kadhiiraa kan nama keenya kaan bilbilee kaan gasti tokkorree kaan koomentiitti goonee mana nurraa cufaa bakka sani kottaa wal lugaa kennee yaamaa ture. Sangkai sawardan nama ya mame owate kukama umatati bakasan dufeda. Gasti kaise senti osmate suga diasporan push namar gulun sawa ya fa wan takata namar dadar buye galan. Gafa kan Hamza hajitis mana berecha jabeta mama. Live golin sa kumala makwe na fakata by the way. Baga wala na rakon. Amma isa sanni beta. Ya please gifti na kan ites. Khaisana ina. Ya surat sirga. Okay, ede bistafi. Golin parsetin amman debisetin meka giftu sun meka na kan meke. Khoina khomo ko sadeti mo kuma dide basente garu diaspora si jara ta by the way so du bannu mali kana gifti se kana namni diaspora na isan jara ta ga diaspora man an jara ne biye sari ka sa tatin jimae ku jirafe kamin nan jara ne ay support na ko du ko bani wo diaspora. Okay du bit gar sini bita amma ga nasra mal gote Hamza dan sin du biso bareeten no Hamza mutir ranjuru isille mutir ranjurtu warri mana kasi grus kamana galati suma daga be kadama so kan shantama bis du bisetteni Edanu isin dhugumaan dubbisu deemti. Maal itti himu deemti? Giftii tana namni asii kan nu jiru kun nama biraatiif kan nu jira asii kan nutti hin jiru ati miidhamu jirta kajau isitti himu deemti. Fedhiinsi guddaan san ture yeroo sanitti. Amma gaas fuuteetuma rabbiin jarjarseetuma irraanfatteetuma osoo bilbila sii muutiin godhin maaliif Hamzaa gitti bilbila qalabuun godhin? Hamzaan kiyya isii muutiin goone ifiifuu muutiif hin goone maaliif dhaqee jabala galaan kaasin? Mee dhaggeeffadhaa waan ajaa'ibaa. Achi galteetu makkana gara galteetu maal jetteen Hamza
Maalletteenni hay giftiin si seenutti hin jirtu giftiin si seenutti hin jirtu banna biraa poosh godhu jiranii sistamii jijjiiretteen yoo ta'u. Ifol guddisee. Amma gaa warri. Ifol guddisee. Namni giftii bakka itti kan nu wallaalee sirra namarra kan nu jiraaf guddisee giftiin siyaaseentu guddisetteeni. Isin muutii hin goone Hamzaallee muutii ifillee hin goone isinlee hin goone rabbiin oofeeti aduu guyyaa tanaan nama kumaa fi 800 gubbatti. Wallahi amma jechuun nama warri gastii keessaanii qaane Hamzaan mataan isaanii qaane baay'ee. Aslummaan guruu ni kaanfate. Asli hin kaanfate. Hamzaan keejjaa ni kaanfate. Ni kaanfate namoota qaane. Wallahi akka mataa kiyyaatti hin qaane. Yaa anama bakka anama naarre hin qaane maaliif hin qaane ni beektaa? Namootuma gurgurtaa osoo gargaarsa uummataa irra jiranuu imooshinaali sammuun isaanii giftii irra deebi'uu santu naqaaneesse fedha namni giftiidhaa qabu tokko kan lammaffaadha hanga namni keenya saayidii walii qabatee wal miidhuu barbaaduu fi wal fayyaduu barbaadu sii galee amma barra anama nama 555 ni galee jira wardaa galatanii nama 600 jira kaastaa kun bara mana wardaa dhaquu wallaalle kan mana wardaa jiru as dhufee wallaalle namni kun nama hordofuu qaba bakka hordofuu qaba namuu bakkuma seenee taa'ee maqaan dubbisee giftii namaa kan diasporaan nama biyya faranjitti afaan meeqa barate maqaa namaa dubbisee kan na giftii weekaruma kanna. Haala sanii rabbiin adda akkasii kaasee kaa'amu nuti gasti gubbaa warri jiru diasporaan kan amma fadhu eegalee warri diasporaan amma kana booda nan faarsa du'aan diasporaa kanan fadhu. Wallahi amma sheetichi amma shee Hamzaan isa katti fikee gaddeebi'ee ani bakka accisu jirutti bishaan ta'ee hiqaanuunis galee. Isinuu eega hoggaa sadii mirkaane nasaraan dhugaa dubbachuuf hanga ganama mana sun cufamutti osoo mirkaanii mana san gubbaa bultee wallahi laasi. Rabbiin hoggaa fedhe kan laan wanni guddaa nama miidhu maali amma? Anamma obboleetti isii dhaan nasaraan hin jaaladha niin fadhaa dabbaal keenya. Wallahi innaan isii fadhurraa hin isii jecha illee nam meeqaa wallabee keessaan sii galee. Nama kana natti gizee matte abaluu kana dhiisii abaluun kun maarre gizee taa'aa nasaraa teenya fa'aa jetti naman fadhu naman kabaju sababa isii dhiisee. Ani Nasra kuma sun hundi beeytanii. Ana waatima qoya akkuma sun hundi beeytan ani Nasra arrabsaan ture. Dhugaa dubbachuudhaaf arrabsaan ture. Nasra illee biloo na goote ani illee biloo kun godhe gaafa geema kiyyaa afaan baafattee na arrabsaa turte akkuma isin gartan. Gaafa tokko ni yaadadha gargaarsaa liigii isaa bijanii gaafa doolaara kuma jidee takkaa fi maal jedhanii karaa kanaa kana ofuu deemanii gargaarsaa liigii isaa bi namni dalagaa ture ana. Akka carraa mana sanii wal agarreetti dubbii tiyyaa fi hojii tiyya bakka sanitti hubattee naa qudhitee biloo yana na baaftee fooroo naa deebistee achirraa kaafnee amma wardaa caalaa Nasraa wajjin walitti fireendii dhugaa dubbachuudhaaf hatta hanga guyyaa kanaa hanga kaleen galee ni Oiga sitini ma hakarra waliin dhaabban rakkoon qabu hakarra waliin dhaabban yoo saayibummaa ta'e mana fi Nasraan dura waliin turre yaa Oiga waan sirreessa naa Nasraan dura waliin qabna amma garuu faamiliidha iddoo wal kabanyaanii wal jaalannaanii dhugaa dubbachuudhaaf gargaarsa kana keessatti illee namni shoora guddaa taphatee isiidha haa ta'u garuu dogoggorree isirraa mul'ate haisi qaanessu qofa osoo hin taane kan hunda qaanessuudha wanni sun sirriin turre wanni guddaan asirraa barru maal inni hamtuu gara namaa qabachuu saayidii namaa qabachuu ilma namaa kana butuudhaaf yaaduun dura si buta zabana kana rabbiin oofee dura abbaa qaanesse beektaa waan sadiif innaa wanni akkasii gaarii miti namni gaarii yoo walii yaadne nuti akkana asirraa waliin nyaannu jechuu barbaadeeti gaarii namni wajji beeku fa'aa wajji nyaateefaan akkas wal godhuun qabu osoo giiftii sadii fi fuun haa kan ta'e isiin qoccoo jechuu barbaadeeti si galee waan inni isii godhe isiinuu ni beeti saniifuu namni waa walii amma warda kana gonu Nasraan obboleettiitii yaatis obboleettiitii yaa isin lachuu na wajji wal beektan anamma isin dubbisuu hin danda'a isin dubbisuu hin danda'a anamma masuulummaa sii fi Nasraa gursuun fudhadheetiin walitti isin araarsaa naa eeyyamtamu qabritti hin galu nama akkasitti hinaafumo nama giiftii diyaaspooraan ifiifuu hin dadhabin namaa kan nu gubatu moo an barkuma 65 baasneef naafi munaan jechuu munaan kun Ameerikaa jirtu tun maallaqa baasnee micoo warra baaleessan dibeetami dhala argeetam tokkosi maallaqa baasee namaafu waa godhaa miti micoon baaleessun akkasi kun dooraa natti ergitee alkiyya baasee kabajneef jechuu namni galata wal biraa qabu akkamitti waan akkanaa walii qooda waan namni amma takutte dhaggeeffadhugaa amma takutte mitiin fadhu rabbiin waan agammaa garaa keessatti dhaggeeffachuu qabdu rabbiin ol baaseen dhaggeeffadhu amma yoo feetan messengeraa haa ta'u yoo feetan mana keessan tiktook haa ta'u takkaa mana kiyyaa haa ta'u siif Nasraa wal xaraarsuun barbaada please maaliif waliin nura sun waliin lollee bar waliin lollee maalumaaf walumatti hinaaftan maa walitti hinaaftan maa saayidii walitti hinaaftan maaliin itti hinaafan maallaqa kiyya baaseetiin isii gaafa isii nagee walitti qabnu waa godhu turee fi maaliin itti hinaafan
maal rashiitiin ittiin haafamee obboleessa kiyya namni ittiin haafuun hin dhabamne. Anta kaan namatti hin haafeen beeku jireenya kiyya. Okay, amma walitti hir'isuun aarsaa kamitti? Yoolii nagee qabna hanqamee fataajee ka dhufees ni taqabbalaa ka deemes ni gaggeessaa jechuudha. San waan ta'e jecha akkanatti hinaafummaa dila garaa keessatti akkatti qabatan tan hin beekan. Amma walitti hir'isuun aarsaa kam jettaan jira? Nuti bara waliin lollee ani duraanuu bilook waa hundaan ishii godhee jira. Lagi walumaa galuma dhaggeeffadhu kan asirraa wardaa'ee walumaafuu garaa keessaa fitatta walumaa qabdan sanuu. Duraanuu bara namtu wayin dubbadhee suba hamtuu dubbadhee nam kumaa fi 800 irratti tawaarraddee malee namni akkamitti nama guyya tokko galata wal biraa qabu nama gorsa guyya tokko namni na gorseefu nama san wallahi hamtuu nama saniin fadwan gorsa yoo ati na guyya tokko barumsaan sun akka kennu gorseen siinja dhaggeeffadhu. Tundubaadha. Amma naaf ibsaan abbaa jaalalaa wallolaani naaf ibsaan abbaa jaalalaa wallol ibsaan abbaa jaalalaa bakka feete yoo dhaqee nan kannu anis isan kannu beekoo akkasitti wallola garuu naaf inni. Takka olin tu. Simsani wallola sa? Nama itu dubbatan. Innawan Simsa wallola? Innawan wallola miti. Innawan si fi me wallola miti. Innawan si fi me amma akkasi nama jechuun saniif waan ta'e jecha garuu dhalaan duraanu naan taatu waan dhiiraan naa ta'an dhalaan naan taatu. Hin fadhuu dhalumaa. Amma dubbii teetii fi dubbiin asirraa ni hin fixamu hin fixu. Hin fitin. Wallahi. Wallahi hin fitin. Allah edalle tebar edalle nan jette ishine eegutu rega mamaan dufin edo go kasi kaanyetu namni kaanye dhiifama akkasi miti jeedille si asraddaami naafeti mana wali bananna maan banatirree deemtee mana kuno maal eeditu kuno mana ni Wallahi udaaf moo akkashin barbaadetti waldoo miti akkashin feedetti ishii wajjin deeman karaa isiin feedetti ishii gargaara. No amma dhaggeeffadhu ati ma hamtu namatti yaadin hamtullee qabdu hamtu yaadin. Koi ga na dhaggeeffadhu hamtullee namatti yaadin garaallee nama jibbin shirallee namatti hin xaxxin luqallee nama butuudhaan yaalin nasraa wajjin walitti sin araarsaa. Okay, nasraa wajjin amma na yaadisa walitti araarsaa okay nuun jigaa hay. Waliin nu araarsi lakkee anaraara ishiin barbaadu anaraara ishiitis illee barbaadu harkaa ishiitis illee barbaadu dhageettii ishiitis illee barbaadu hinaafaa dilata nammoo nuti nama walirraan ajjeesne waan inni sii godhe hin qabu waan nagoote hin qabdu uunna jirti dhalaa walitti hinaafuu numa jirti. Yoo inaafaan dille kana daangaa isii dabaree gaa waan inni isii godhe qabaadhe natti haa himattu isinitti haa himattu nin deebisaaf sanii achitti ani yoon gaarii godheef malee hamtuun isii godheef hin jiru. Bar isuma sanuu keessaa walitti sinfinneetti amma galchite irratti walitti sinfinnee gargaarsa uummataa kanaa booda keenya haasoo hinaan jedha. Walii galla. Ooyi. Sagalee tolkaas. Haasidaa dhufee. Haasidaa miti lakkii nama gaarii dhufee. Okay. Haasidaa dhufee. Oo nagaami. Rabbiin haasituu guutee maaliif beekne ilmi namaa kadee mukuu waluma jibba waan akka wal jibbuuf hin beekan. Sanuu eenyu wal jibbanii beektanii namuma wajji nyaatee dhuge kan masalaa isaa bajjee wajjii wal gana dabana. Wallahi billah. Tiyaa namtu gara namaan qabadhu. Aboo maali wardaa si ergee waa afur hin qabu kana. Okay. Hin qabu kana. Innaa akkasii amma mee wardaa fi nasara waliin waraarsu warra gettan takka barreessa. Walitti na araarsin yaa walla wani dhiisi waan gettan lama barreessa. Halaamaadha bar. Walitti na araarsa mul'in dhiisa takka barreessa yoo warra araara barbaaddan. Nama jabaan na dawwale Ameerikarraa nama kabbaadii na dawwale dhiisi bakka. Nama kabbaadii ni ergattee isaa dhiisi. Okay. Ana kanaafis sin jaabar ani barismaan ergate bar. Nama jabaa nama nan kan jaaladhu Ameerikaa jira obboleessa kiyya qaaliidha. Waan takka waliin dullee jiru. Hedduun kabajaa hedduun jaaladha amma isaa jecha ajandaa cufeetiin jira duraan ajandaan isii godhatu dhufee ofiinaan jee cufee bakka. Intukin nasarraa wardaa intukin. Amma ati asliin maal na godhete qoya. Garuu waan takka obsiga amma waan takka nu wayyee migamu. Ana fi jaalasa kuna sira fi warda wali tararsan wali. Sofi bakka waa'ee ishii nama na kabaju na godhu. Wali nu ararsan anje. Uus dabbal gam sofi jeemi nama kana waliin si barsiisa si hillee gaariidha. Nama sammuun smartii ishii. Ijoollee deeyyata akkana wareertee kanatti wuu jettu tana oguta akka arragaagaa amma oguta kan arragaagee ilaalan. Sakondii lamatti. Okay. Amma gargaarsa dha namoonni jedhu. Amma aslii kana niin fadhaa maaliif akka footoo isaa duuba kaayyatamee naa himmi. Asli waliin suuraa isaa as fideef waan biraatiif miti sitti nima dhaggeeffadhu.
Asli kana namni doktora gee yaama ati doktora itti yaamta moo yaamtu? Anta ka doktora je amen be khul aslu man janan. Doktorummaa isaatti amantaa moo itti amantu? Doktorummaa isaatti akkamitti nama nu boon? Okay. Gurra gubbaan gurraachaa kan keessaan adiitii janiin kana wani fudhatta? Tarani baliki de. Akkam jechuudha mee hiikaa isaanitti? Hiikaan isaa laadha gaafadhu takka farratti ilaal namni haaruu qabu nama gaarii dhageessifama dhiirri wallahi. Ankarruun qabu na dha'uu deemta qaama? Ayindee? Okay. Namni haaruu qabu nama gaariidha. Ammas dhiirti xiqqoo qabu gurraattii sun gartee naa taatilleedha. Naa taati giseen siinjoogaa hara biraattiin fudhatiin hara biraa osoo ta'e. Normaalii fiizikaalii akkanumatti jechuu bakka. Akkanumatti bakka dhiirti gurraattiin tuni yaani dhiirti gurraattiin ummaatii fakkaatti dhiira gurraacha kana niin fadhaa. Ammas garaan isaanii keessi isaanii xaliidha laal. Sharriin qaban. Asli amma kenni waan takka miin hin qabne inni kakadhaafamu. Qoy gaasirratti waa si gaafadha gaa. Amma gaa dhiirtummaan gurraattinuu garaan si keessa adii dhagenneetuma asliis akkas goonamoo asliin kophaatti namarraa addatti gubbaan gurraachaa keessaan adii dhagennee fudhannamu. Asliin keessaan adiidha nadiifa keessisaa asliin. Shiran qabu hamtuun qabu hinaafa namaan qabu jechuudha. Hamtuun qabu shiran qabu hammeenyas hin qabu asliin hedduu nama gaariidha. Amma naaf ati bakka takara wallamma. Tokkoffaa akkuma ati isaan dooktar hin jenne anis dooktar hin jiru du'eetiin gubadda malee tokko jiru. Asirra walii galla amma. Kalamaffaadhaan nama barate akka inni hin tahin naaf ati walii galla. Ehee dooktar maalat? Akka dhugaa nama barnoota jechuun kaakkan barnoota akkam baanu. Barnoota waggaa 15, 16, 17, 19 injiinarii PhD piroofeesarummaa maal digirii qabaatan naannoo barnoonni hin baanu. Innis barnoonni dirqamaa miti bara afaan Oromoo dubbisee barreessee qara'uu ni danda'a. Tasadachi jireenyi isaa barnoota fixee eebbifamee biyyaa ba'uu danda'a. Hireen nasiibaa isa baasuu dandeessi. Maaliif beekna? Maaliif waa'ee amma waa'ee asliim ni beekta? Taariikha isaa ka dhugaa ni beekta? Taariikha kiyya ka dhugaa ni beekta? Ka'ee ni beekta? Hin beektu. Sitti ni maqaa. Yaa amma kanaa goonu. Qoyga amma garaagarummaa kiyyaa fi haasili irra qabnu adda baasaa deemna. Haasili rakkiin siimaa jira. Asli ammati waa'ee iccitii isaa qabeetu ni qabda. Yoo eebbifamee barnoota san fixee eebbifamee hojii dhabee biyyaa bee ni beekta? Hin beektu. Ayi warda yaa kana jinka akkamitti? Akkamitti hin taane? Amma asliin akka baratee digirii hin qabne kitaabatti hin qabattu ati? Ani ittiin qabadhu. Ani ittiin qabadha wallah. Akkamitti qabadhu? Warda taayigaa faarsee bulaan ta'in gaa warra biyyi. Maal taate? Faarsee bulaa miti gaa. Hayi faarsee bulaa warra kaayirooti warra kaayiroo akkam jechuu feete. Amma dhageessin hima asliin qoyga amma gaa waliin sobnu gaa amma. Dooktaraa miti, injiinaraa miti, piroofeesaraa miti, PhD miti waa takka illee hin qabu. Noormaali namuma akka kiyyaa akka keetii 8 bareekuu danda'a 9 bareekuu danda'a. Ammoo sammuu rabbiin dhalootaan namaa kan isa inni qaba inni qaba. An doktorummaan eebbifame ati barachuu dhabuu dandeessaa. Ati baradhee amma digiriin qabnaan jechuu deemta? Dhagee boofiyyaa ati barachuu dhabuu dandeessaa. Ati carraan kee dandeessaa. Dhageeffadhu an nama baratee. Suuraa dooktaraa keenya dooktora keenya Hamza nagartu. Doktorummaan eebbifame dhageeffadhu waa hundi sii fidee sii dhiyeessuun hin danda'a. Dhagee saniif osoo nama hin beekne nama midaaluun rakkoo. Asliinis amma akkasii baratee biyyaa ba'uu danda'a. Biyaansa kutaa kudha lama. Amma gaa warda. Qoy warda kana goonu. Ati amma digirii ni qabda? Naa deebisi gaafa gabaabaa. Ni qabee. Okay. Takka suuraa digirii san kaatee nu garsiistee beektaa poosti goote. Godhee jiree kunoo si garsiisu. Dhaabbaddu si garsiisa ammaa. Na garsiisee. Aboo tadhayitee yuunivarsiitii Haramaayaa irraa odaa bultumirraa hawaasi kan hin baanu gaan jarki namaa tanteetiin baana. Akka jiru duuba dirqama ilaala akka jiru tokko. Fiti suuruma san fiti. Reeffattee uffattee hinaan jee tokkollee. Fiti suuruma san fiti. Fiti yalla. Viidiyoo ajaa'ibaa kan hundi ni dalagee gadi hin dhiisne. Fiti. Yoo ati fiti ammaan asirraa gabbu'ee taa'u dura lafatan. Fiti. Taa'u qabdi. Geeffatu dabbaan ati hin baranne namni hundi hin baratanne hin se'in. Ati hin eebbifamne namni hundi hin eebbifamne hin se'in. Okay, ana kabitti ne eebbifamne kun qamisa kana Hamzaa jinna ragaadha qamisa kun kan suufaati bar. Hayi. Suufaa gubbaan jirre malee qamisa nama barateeti. Seelama. Kaniifuu anamma footoo sunuu kan isin tokko dhabee. Uno laal akkanitti eebbifame laal. Uno laal. As baas. Ijiti yemmuu maal isaa?
Dhaggeeffadhu. Suma Annoo wajjin safaataa godhuun qabdanii badhaan asirta aanan mala dhaggeeffadhu. Qaree fixeetiin eebbifamee warra kiyya gammachiisee gizee bakka maaliifi biyya kanarratti hojiin wal nama dhibde dhaggeeffadhu. Amma sa'aan jimaa gizeen dhiisee hojii mootummaatiin eegalu deema. Amma immoo qamoottiin jira. Nin qamaa fi dhaggeeffadhu. Amma qoyga amma uffata na agarsiistee jirtaati saartifikeetii takka dookumenteerii madrasaa takka haayiskuulii aymattaano. Osoo ahun kabbaat bootaan laataadha amma bakka guddoon kaayyadhe egaa maaliif yaadannoodha jeetiin nama baradhee maal jee bakka guddoon kaayee duba amma ganaamee bakka fagoo kaayisan raafidee dhufaame footoo si garsiise. Mee warreen amanna gettan takka barreessaa hin amanu reegatan lama barreessaa qoo yaadu ummataan laalla dure. Mee laala yaada ummataa mee ummata keenya mee akkam jettan mee laala mee. Barnoota wardaatiif digirii qabaa kuusitti warri amantan warreen amanne hoo guutuun nama 500 nama norda efisobin. Well, ibra la comment si bira kan. Wara nabira guutu la maram. Nabira takka barreessaa jiran takka khamaaliti. Ya abo umman ko nama farsi bla. Yo nabira jiraatan na fakkaatan. Yo sibira jiraatan si fakkaatan. Hubuma takka dhugaan qabatu man keenya kun. Maali fakkan? An biyo wallahi akka jirani takka haakame. Khabara deemu tambaratin. Oh jawala biratin la sinna sabu jira mudugara. Unno wallahi sagarsiisu na sagarsaa dhabbaddu. Okay fideya. Warri wardaan barachuu sini wardaan barachuu sini amannu warigatan takka lakkiin amannu hanga dookumentari fidduu warigatan lama lama. Hayye warri mana kiyyaa guutuu lama lama. Annamatti gaa takka barreessaa jiran lama. Asittis takka itti fufte Allahu akbar. Takka. Wallahi takka barreessaa jiran. Asittillee lama lama fi takka wal keessa jirti immoo. Hawaasni kuni dhagee jaalala dhiigni kiyya dhiigana maarkisuun siin jee an baradhee barachuu baadhee ani isaanii ta'eetiin jira bara ummata. An ta'ee jiraa fi bar. Akkam gootan. Wallahi asittillee kun komentiin takka deebite komentiin. Bakka siin jee Oromoon biyyatuni innaa na jaalattu irraa ayyoon fadhe duudallee ontee na jaalatan. Dhiiga kiyyaa dhiigana maarkisuun. Okay. Ayya kana goona qoyamma. Amma warri asliin baratee dhugumaan doktorummaa qabu warri gettan torba hin qabu warri namallee jaha achiin naa laalete warda dhaabbaddu agar asliin baratee irraan silidee badhageeffadha asliin baratee doktorummaa dhugaa qabaa warri gettan jaha soba warri gettan ammoo torba naa laala komentii jaha mana kiyya guutuun jaha sobaa jechuudha doktorummaan isaa. torba barreessaa jiran. Aboo warri achiiti warri asii beekaa faallaa walii deema indee. Ati barattee jirtaa silaa ati kutaa takkallee taatu. Meeqa barattee dabbal? My name is Dabbal Moti. Okay. Dabbal Moti ማለት ምን ማለት ነው? Dabbal Moti ጋራ ማለት የዱሮ የኦሮሞ English language. No problem. My name is okay. My name is Dabbal Moti. Yeah. Dabbal Moti ማለት Ethiopian government Oromian state in Hararge. English yete amaranya kasagot English pa maga ke agabba ke tiya qarshu kuma shanin sierga yo yamt English fa naga maga ke agabba ke tiya kuma shanin sierga Komanti to komanti ambiya latin jira banna siratu jara qarshu kuma shanin sierga tise nde meka fe duba biyalatin jira kuma shanta fa bile yo America jirta ay zudi ezeki biyalatin jira ranja Suudi maal biyalatin jira Suudi ndufe malakana nyade deemu tan akabada America le slaga tikisho bodan deemu deema amma khataba warda afaan ingiliffatiin yoo maqaa keetii fi maqaa biyyateetii fi maqaa faamilii teetii fi gahee hojii teetii yoo ingiliffaadhaan walitti dhaabdii osoo hin kalanne naa himte ana kuma diidama seerga waadaan seenaa amma. Kiti Quraana fi deefaadii himaa. Quraanii na birin jiru laata lajaa malee. Gaafa Quraana deena akkasitti siifime.
اوكي اما كان اقول ايه اتم اصلين مسكينه كل ده ادي امنتامي مسكينة والله أسلين انا اللي درا مسكينه متي اجا وادغتين جباتوري اما مو ايغا اني غرغار سرارغي خنا سينين جالا دي مالي فين جالا دي بيتا غربان كو مسكينه غران سات علي لوان جاسو مالي فين قدف ناسي في مم ديمو فين ديم أسلين خنا ونيم قدف لكن فردو بقى ولا تبنا أسلين جاتو كاجول لنا كت إسراب جاتو دندتي أسلين خنا غزي سرانا خنا نجا دندتي أبصر تكاد غبي ديبي سيدين خنا أوكي تكاد مرسي سيدين ديبسنا ما أنا أعرف ستنجن غزي سي ولد دفتن اللي أفعل من جاتي نسنو جناسي الدندير أصو لا بيرة كرتين بيرة كتولتنا كوين را ولتنا في بيرة سيرتيا أكسر لين كبدني أسرين الدونا مغاري دا خنا بودا تلين فارسي والله ويا